nagaa oltanii ani nagaa kooti mee har'a waan tokko filannoo keessanis ta'uu danda'a tarii simachuu danda'a tarii immoo jibbuu dandeessu waanan mucayyoo tokko bitee gabaadhumarraa naa bitiidhaan jettee na kadhattee waan dadhabdeef jechuun hojjechuu fi waan hin dandeenyeef gabaadhumaa biteef jechuudha. Kana kan biifes hin ta'a kan soofas hin ta'a kuni jechuudha. Kanan biteefi jaan biteefi ja'a jechuudha. Eshi yeroo darbe immoo ijoolleen kun ijoolleen gabaadhumatti gurguratan dhaanii jechuudha. Nama afurtu dhufee kan koo ilaalaa ooleyyuu hin dadhabanii garuu wanti isaan baran as keessa umtoon jiru normaal ishee kana bichaa beeku. Kana duraanis inuma beeku garuu kirrii anatu filate ishee kun normaal waan ta'eef jechuudha. Ishee bichaa beeku jechuudha. Waan jedhu jechuudha. Zim jedhee itti agarsiise yoo filatan ijoolleen jedhe. So anamma kanan bitee fi mucayyoodha. Soofaa dhaafis hin ta'a. Yeroo fete immoo beeffedha akkanatti jechuudha. Akka kanaatti keessa karaa kana gadi baasuu otoo hin taane asiin yoo keessa hin danda'ama. Kabraa immoo ishee kana kunis biiffedhaa fi biiffedhaa bareedduudha isheen kuni. Biiffee yookiin immoo kan eewurra kaaniif jechuudha. Isheen kunis akkasuma kanallee ani duraanii itti agarsiisee mucayyoo tokko hin hojjedhu jedheeni garuu ishii kanaaf hin dursee fuudhee jechuudha. Atattamannaaf fuudhi waan jette. Kana nama biraarraan argee tasa kanuma dhooftu garuu dhooftee fiddee ijoollee sana bira keewwattee tokko hir'ate ja'a ta'uu qabaayyuu gizee biraa fudhattu jedheetan itti guutiif jedhee 5 qofan fuudhee dhufe jechuudha. Kuni baay'ee bareedduudha. Kana ajajadha. I think bareedduudha. Birrii isaa isinittan hima. Kun bareedduudha yaada. Soofadha. Soofadha baay'ee bareedduudha. Salphaadhas simpliidha kuni. Baay'ee salphaadha jechuudha dha'uunsa. Normaal dhooftu garuu ishee kana bifa biraatiin baay'ee salphaadha dizaayiniinsaa jechuudha kun. Kana garuu gatii waddachanii isa kana 70 tokko ishii 70 isheen kun 70 jechuudha. Isa kana fireen 50 isa kanas 50 jechuudha. Isa kanas 50 jechuudha. Isaan kun lama 50 isaaba 50 kun garuu 70 jechuudha. I think biifedha bareeddu soofadha bareedduudha kuni garuu dha'umsi isaa simpliidha bar kalariin ani danteelota dha'uun beektu miti. Kalarii sanaadha. Kalarii anumarraa arganii garuu bira keessee mucayyoon gisee biraatti guutaa jette bilbilaan dubbisee 5 kanatu jira. Keessaa gurguramte tokkoon shakkanatti. Innaa akkasii kanan bitee fi kan biraa immoo kana daddafi waan naan jetteef maasarii isheetiif natti fakkaate. Dafi waan naan jetteef filannoo eeguu hin danda'u zimmi jedheetuma zambaabaa sana bifa kanaatiin jechuudha. Kun birrii 350. 350 jechuudha kun. Kun akkuma beektaniidha. Kan nama tokkooti hammi kun danteeliin. Kun akkuma beektaniidha. Birrii 300. Bargit 250 ani masoobiin engadda isinitti agarsiise. Itti naa dabali birrii 50 siifan dabalan baay'ee bal'ifte jechuudha. Maaliif masoobichi keessa isaa saaffiidha. Birrii 300 dhooftee kana jechuudha. Kana bareedduu dhoofte surma. Kirrii tokko fixeera bargeet. Birrii 240 iyyuu arkuma kirrii sanaati jedhanii yoo waa dabalate jechuudha. Anyways kun 300.
inni kun 350. Isheen kun immoo tokkaan ishii birrii 70 dha yoo jettan ijoolleedhaan haadhaan yoo jetta jechuudha ayyo jechuu barbaadanii. Akkasuma kun immoo birrii 50 kunis 50 jechuudha. Haa taatu kirrii kana bichaan nasimate isa kana bichaan nasimate jechuudhaan kan hin filadhee bite. Isaan kanumaan jaaladhu ishee kanallee salphaadha bakka ofii kofisi abbaan namaaf dha'uu barbaade yaa'u engadda mucaa sanaa dha'eera argitaniittu ishee bicha maaliif isheedha tokko baay'ee mirxiin hojjedhee fi ammas kan akkasitti hin dadhabu eenyufumaa kofaan filadhee kana dha'eef ishiidha. Ishiinis hin beetti karaa keessas walitti haasofne maaliif geeddara akka ta'uuf akka gammaddu barbaadeetu manaanii mucaa jechuudha. Akkasii kana keessa wanti barbaadan yoo jiraate isa kanatti itti gaafatamummaa fudhadheen isinii dhoofsisaa isinii hojjechiisaa natti himuu dandeessu. Kanuma jedhee yaada kuni baay'ee na simatteerti soofarraa hin deemti jedhee yaada. Kalariinis immoo kalariin ani dhahaa ture argitaniittu kalariin ani filadhee dhahaa ture jechuudha. Kanaaf kanan isiniin jedhaa yaada gaafii yoo qabaattan immoo komantii jalatti barreessa. Akkasuma danteerii tokko nan qabaa yoo isa jirti. Eessa kan kaa'een beeku. Innaa akkasii isinittan agarsiisa eenyu kan kooti. Eenyuus rakkoon qaba. Yoon argisiitti agarsiisu ilaa qo'ame. Kirooshin illee ruma jirti. Ani yaa'u kan hin dha'u shuma kanaadha. Beektaniirtu miti. Irratti ishii iddoo kana eewu sana hin dhoofne malee cilee sana. Ani kan hin dha'u kana. Diizaaniin kan koo inni dhaayifii ture ijoolleedhaafis mucaa ishee ergameefis argitaniittu kana asirratti hin dhoofne ani ganaadha. Ishii itti guduunfan sana malee. Kana kirrii hadiidhaan bargeetta. Yoo magaalaan taane yoo maal hin taane namni jaalatu biyya keessatti bicaaruma kana guraan immoo hiisuu mana jibbisiisa. Maaliif danteelii miicachuu hin danda'an amma diimatutti maara ko'a barakiinan jira biyya keessa. Soo kana fakkaata ilaalaa kaabee guddina isaa kuni baay'ee bal'aadha. Kuni argitani qo'asee agarsiisa. Ilaalaa mee kana amma tirii caafitti jechuudha sagazzagamee jira guddina isaa. Isa kana garuu maal godhan seetan shuraatti baay'isanii malee bal'ina amma kanan qabu jechuudha. Maaliif isa nyuu kanatti baay'isan otoo amma kana zarazzaranii gadi yaasan kana marsaa lamatti dabalanii danteelii gaarii turan bar. Anyways kana fakkaataa gaafii yaada qabdan komantii jala na barreessaa. Chaanaala koo warraa taatan seenaa subscribe godhaa baay'ee lixaa jira ishee.